Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii keenya marabbaati. Qophii marabbaa keenya har'aatiin gabaasa raawwii bara 2018 kan mootummaa manni maree bakka bu'oota uummataa irratti ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin dhiyaate ilaalchisuudhaan turtii keessummaa waliin goonuu qabna. Ogeessi keenya har'a nuti affeerrannes obbo Olifan Adaane jedhamu. Obbo Olifan digrii jalqabaa isaanii Economics'n fudhatan, digrii lammataa isaaniis immoo Economic Policy Analysis'dhaan kan fudhatan yoo ta'u, yeroo ammaa kanas digrii sadaffaa yookaan immoo PhD barataatiin jiru Economics'dhaan. Kanaaf isaan waliin turtii taasifnuutu isiniif dhiyaata jechuudha. Hanga xumuraatti akkan waliin turtan isin affeerra. Tole obbo Olifan galatoomaa baga nagaan dhuftan anaa dhufu jenneerra. Galatoomaa anis naafferuu keessanitti gammadeera ulfaadha. Akkuma dura daawwattoota keenya beeksisuuf yaaletti guyyaa har'aa kana mariin nuti taasifnu dhimma diinagdee gooroo fi dhimma akkasumas liqaa irratti qaala'insa jireenyaa irratti waa'ee riizervii irratti kan ministeerri muummee mana maree bakka bu'oota uummataatiif dhiyeessanii fi gaafii manicha ka'ee irratti deebii isaan kennan irratti xiyyeeffanneeti kan haasofnu. Mee gaafii jalqabaa akka nu ta'uu fi mootummaan riifoormii yookaan haaromsa diinagdee gooroo irratti fudhateen home grown economic reformii taasifameen jechuudha. Bu'aawwan gurguddaan akka argame seektaroota 5 irratti xiyyeeffatee akka hojjetaa ture. Isaanis seektara hundumaanuu bu'aan jajjabaan akka galmeeffame ministeerri muummee kaasaa turanii. Mana maree bakka bu'oota uummataattis miseensonni yaada kana kaasaa turan waan ta'eef mee isin akka ayyuutti yaada kana akkamitti ilaaltan? Baay'ee galatoomii. Jijjiiramni amma mootummaan fidaa jiru kun ija diinagdeetiin baay'ee kan nama jajjabeessudha. Agriikaalcheriin yeroo dheeraadhaa fi dugda diinagdee biyya Itoophiyaa ta'ee ture. Kunis immoo sababii inni irra caalatti hojjettoota baay'ee qacaruu fi yookaan immoo namoonni baay'een jireenya isaanii qonna irraa argatanii fi akkasumas immoo GDP irratti gahee olaanaa qaba. Haa ta'u malee as dhiyeenya kana parsantii 45 GDP irraati gara 32tti iyyuu gadi irrataa jira. Kun waan jajjabeeffamudha. Yoo akkas jennu sheerii isaatu irrataa jira jiggisee jennu warra kaan immoo seektaroota biraa immoo dabalaa jira. Fakkeenyaaf kan sarviis seektarii, kan manufaaktcharingii, kan industirii jechuudha dabalaati irra jira. Yoo dabalaati irra jira jennu inkaamiin gara kanaan biyyi argataati irra jirtu dabalaa jira yeroo jennu istiraakcheraali biyyi tokko shiifti gochaa jirti jechaadha. Jijjiirama caasaa fidaa jirti jechaadha. Kun immoo maaliif barbaachisee irra caalatti diinagdeen gara qonnaatiin jiru dorgoma ta'ee mo'atuu hin danda'u akka addunyaatti. Bara ammaa kana technology is leading, followers converges around the leaders jedhama. Akkasichaan teknooloojiin goggeessaa bulchaa jira yoo ta'e warri followers ta'an warri hordoftoonni immoo warra qonna irratti diinagdee isaanii hundaa'edha. Isaan kun maaliifiin hordoftoota ta'anii maaliifiin mariin ta'an yookaan immoo gaggeessitoota hin taane kan jedhu irratti yeroo baay'ee qonni rakkoo adda addaatu mudata. Amma yoo qonni irra caalatti biyya Itoophiyaa keessatti rooba irratti hundaa'a. Roobni immoo waqtii tokko qofa uumama yookaan immoo yeroo lama yookaan yeroo tokko irra caalatti biyya keenya yeroo tokko oomishti yeroo kaan namni callisee ta'a jechaadha. Hojii malee ta'a. Amma hojii malee taa'u suni biyyi galii dhabdi jechaadha. Yeroo warri immoo industirii irratti bobba'anii jiran, warri immoo sarviis seektarii irratti bobba'anii jiran, warri immoo turizimiidhaan biyya isaanii utuban waggaa guutuu hojjetu. Halkanii guyyaa hojjetu. Qonna guyyaa malee hojjetuu hin dandeessu. Kanaaf jijjiirama gara sana irraati gara seektarii biraatti taasisuudhaaf godhamaa jiru irratti shoora mul'ateedha. Mootummaan parsantii 10.2 guddinni bara kana ni eeggama jedheera. Kun guddinni kun hundumti isaatiiyyuu utubaalee amma ati kaaste piilar seektara yookaan home grown ati kaafte kana qonna, industirii, akkasumas maayiningii, akkasumas turizimii fi kan kana fakkaatan irraa argame. Fakkeenyaaf industiriyaal seektarii irraa galiin argamu parsantii 12 fi isaa waliin guddatuu danda'a. Irra caalatti immoo manufaaktcharingiin parsantii 24.
jedhanii argisiisaniiran. Kun argitee dura xiqqaa ka ture ol dabalaa jira. Biyyi tokko industiriyaalaayizii ta'uuf deemuu qabdi ture irra caalatti xiqqoo rakkoo Itoophiyaa keessatti mul'atu. Istirateejii agirikaalcharii biyyi kun dura hordofaa turte adilii jedhama. Agirikaalcharii development lead industrialization jedha. Gara industiriitti dhufuu ture gaafa dhaqnee ilaallu immoo gara sarvisiitti deeme. Maal argisiisa kuni yoo gara sarvisiitti deeme nu fakkeenyaaf amma sarvis seekteriin parsantii 40 GDP kontribuut godha. Gumaachisaa akkasii. Agirikaalchariin immoo hir'isaa jira parsantii 32. Akkasumas immoo industiriyaal seekteriin immoo gara parsantii 20 wayii keessa. Argitee eenyutu irra ba'ee mul'ate sarvis seekteriitu ba'ee ta'ee mul'ate. Sarvis seekteriin kun olaa ka'u malee laabor sheeriin isaa immoo xiqqaadha. Namoota parsantii 12 fa'aa kana ta'antuuni hojii kanarratti bobba'a. Kuni yoo itti gallee ilaallu sarvis seekteriin eessatti hojjetama. Yookaan tiraanspoortii yoo ta'e infiraastiraakchariin toleeraa fi bu'uuraalee misoomaa qaba galii isaa dabaluu fi danda'a. Yoo tiraanspoortii ta'e namni tokko bajaajii ofoo ta'e bajaajii qofa miti inni illee bajaajiidhaan hojjeta waan ta'eef hammi oomishuu isaan dabalaaf. Qonni immoo irra caalatti kan inni ittiin oomishamu humna namaatiin. Humni namaa kun immoo irra caalatti yoo ilaallee yeroo tiraanspoortiin miilaan deemee dhaqa baadiyyaa keessa tiraanspoortiin baadiyyaa keessa immoo bakka hunda hin jiru. Yoo fudhannee amma argitee kan akka shunkurtii fa'aa kan oomishamu kan akka fuduraa fi kuduraa kun kan oomishamu naannoodhuma tiraanspoortiin jiru oo argitanitti ta'e naannoodhuma dhiyoo tiraanspoortiitti dhiyoo jiru malee warri kaan tiraanspoortii waan hin arganneef oomishuu hin barbaadanii yoo oomishan illee harkaa gara afaanitti. Isaan kun immoo warri gara sarvisii jiranii yoo innaa sarvisii isaa gadi baasu namni achuma jira infiraastiraakchariin achuma jira salphaatti oomisha isaanii gabaatti dhiyeeffachuu gurguruus danda'u. Kanas ta'ee sana jijjiiramni amma jiru kun jajjabeeffamaadha. Jajjabeeffamaadha yoo jennu akka warra kaanii qonna irratti yoo hundeeffamne qonna biyyi see sunis biyyi isaan sunis yookaan immoo biyyi guddatanii jiranis illee hin qotu. Meeshaa teekinooloojii makaanaas ta'e hin qotu. Ofirra darbanii warra kaan iyyuu gahuu danda'u. Gabaa isaanii argatu qonnee iyyuu kan nuti gabaa isaanii argatuu dandeenyu bunaani. Bunaan dorgomaa ta'ee jira amma Itoophiyaan. Maaliif bunaan dorgomaa ta'ee jira? Doolaar gatiin doolaaraa xiqqoo yookaan immoo kaaresii dipireesheeshinii waan jiruuf kun immoo bunni gabaa addunyaatti gisee dhiyaatu gatiin isaa xiqqaa ta'ee isaanitti mul'ata isaanitti. Yeroo kana kan Itoophiyaa bituu barbaadu. Kan Itoophiyaa bituu waan barbaadaniif uummanni keenya ennaa buna oomishuu sana jijjiirama fiduu yookaan immoo bu'aa argatuu mala. Sana fa'aa wal qabatee mootummaan kan inni dhiyeessee jijjiirama gonfachiisaa irra caalatti immoo turizimiidhaan wanni mul'ataatii irra jiru opportunitii gurguddaadha. Carraa gurguddaadha. Maaliif jennaan Itoophiyaan seenterii dippiloomaasii waan taateef akka Afrikaatti iyyuu namoonni salphaatti dhufanii daawwachuu danda'u. Amma nuti kan nuti dhabne inkaamii qofa otoo hin taane doolaaras dhabne. Doolaara kana immoo argatuudhaaf biyya keessa qofa otoo hin taane biyya alaa ikoonomii kiyya fageessee kanan oomishe kana fageessee eessattan gurgura. Namni kan inni irra caalatti parsantiin 70 ol uummanni Itoophiyaa qonna irratti waan hundaa'ee jiruuf waan inni qotu hunduma isaa nama naannoo kiyyatu narraa bita. Xaafii oomishama fakkeenyaaf. Qamadii oomisha. Kabiraallee oomisha. Kan oomishu kana biyyuma keessatti irra caalatti walumarraa bitee asumatti fayyadama. Kan biyya alaatti oomishu faranjiin immoo yookaan immoo warri alaa kun immoo oomisha industirii waan ta'eef gizee oomishan iyyuu biyya alaatti gurguruuf. Yoo gurguramuu dide immoo fakkeenyaaf namni makiinaa oomishe tokko namni kompiitara oomishe tokko bakka tokko kaa'atee tursuu danda'a. Yoo gatiin jalaa gadi bu'ee yoo gabaa dhabe kaawwachuu danda'a. Kan qonna irraa arganne immoo kaawwachuu hin dandeenyu. Dafnee gurguruu qabna. Dafaniitu haala yookaan badu waan ta'eef. Dafanii badu waan ta'eef dafee gurguruu qaba. Walumaa galatti jijjiiramni jiru kun parsantii 10 qabxii 3 guddate ka jedhu suni sarviis seekteriinis guddina argisiisee jira. Irra caalatti immoo manufaaktcharingi seekteriin konistiraakshiniin manufaaktcharingi seekterii jalatti ramadama. Manufaaktcharingi illee industiriyaal seekteriidha. Isaan kana irratti wanni mul'ate kun gara fuulduraatti
biyyi kun gara fuulduraatti deemuu ishee mul'isa. Gara fuulduraatti waan gara biyya guddataniitti. Gara induustiriyaalaayis ta'uun yoo xiqqoo yeroo fudhate iyyuu ammaa fi tiraajeektarii yookaan immoo karaa qajeela irra jiraachuu argisiisa. Oomishtummaa biyya keessaa dabaluu duwwaa otoo hin taane ammi carraa hojii ittiin argatullee baay'ataa jira. Namni baay'een carraa hojii ittiin argataa jira jedhanii ministeerri muummeellee kaasaa turanii miseensota mana mareetiif jechaadha. Kanaaf carraa hojii uumuu jechuun iyyuu maali mee isarraa kaanu? Ija ikoonomisiitiin yoo ilaallu hojjetaa mootummaa ta'ee yookaan immoo seektarii fayyaatti yookaan seektarii faayinaansiitti qacaramuu qofa otoo hin taane hojiin kamiyyuu namni tokko waan ittiin guyyaa fi guyyaa jiruuf jireenya isaa ittiin gaggeeffatu waan isaaf argamsiisu tokko argannaan hojiidha. Amma inni duraa seera yookaan immoo sirna isa duraa keessatti qonna qofa xiyyeeffatame otoo hin taane xiyyeeffannoo warra kaanillee jira. Haa ta'u malee akkamitti xiyyeeffatame kan jedhu kana. Fakkeenyaaf amma yoo karoorsitee irratti hin hojjenne ta'e homaa faayidaa hin qabu. Garuu karoorsitee irratti yoo hojjette sigalee karoorsitee irratti hojjette yoo karaa baasteef namni kamiyyuu irra deemuu danda'a. Mootummaan infiraastiraakcharii diriirsa. Yeroo mootummaan infiraastiraakcharii diriirsa jennu kana yookaan turizimiidhaafis haa ta'u yookaan tiraanspoortiis haa ta'u yookaan immoo waa biraas haa ta'u inni tokko baratee hojii argate. Inni tokko immoo hin baranne. Sababa adda addaa manatti hafe. Yeroo kana namoonni barate sun mana keessa hojjettuu qacaruu barbaada. Yookaan immoo jireenyi isaa galiin isaa fooyya'e immoo waanuma biraallee eegumsa illee qacaruu barbaada. Sanaaf hojii uumaa jira jechaadha. Biyyoota akka Itoophiyaa kana keessatti unlimited labor force waan jedhamu wayii jira. Yoodhuma gadi baatee kana barbaaddeen argatta. Sana hoo barbaadde jedhama. As kootti hottee namni kamiyyuu hin argama jedhama ture. Amma nama innaatti dawwaltee kootta sitti wal argina jettee ani biiziin ta'ee siin jedhutu jira salphaanumatti hin argattu. Kuni maal argisiisa? Namni kuni hojiin uumamaa jira jechaadha. Yoo fakkeenyaaf amma konistirakshinii bal'ataa jira ta'e namni tokko hojjetaa humnaa dirqama qacara. Injineerri tokko dirqama hojjetaa humnaa qacara. Hojjetaa humnaa innaa qacaru kan ammoo hojjetaan humna suni tiraanspoortiidhaan dhufa. Namni baajajii bitee suni hojjetaa humna sana deddeebisa waan ta'eef illee hojii argata. Namtichi inni immoo dhaqee tooyi bakka konistirakshinii seektarii sanatti immoo galii argate immoo dhufeetiin buna bitata. Dhufeetiin immoo nama ishii buna oomishtu sanaaf buna gurgurtu sanaaf immoo hojii isheen buna gurgurtu sun immoo birrii achirraa argatte sana dhaqxeetiin baankii keessi. Achi immoo sooressi immoo yookaan immoo inni liqeeffachuu danda'u immoo fudhateetiin inni ambiraa hojii biraa uuma. Hojii biraa gizee uume immoo ammas immoo tokko deebiseetiin inni mindeessa. Riisaayikil wal godha jechaadha. Kanaaf akka kunoo chain reaction jedhamu sun wal qabatee bakka tokko yoo socho'ee gara biraatti maal argisiisa akkuma kunoo yoo socho'ii lafaa naannoo Anfaaritti ta'e Finfinneetti illee shoggodhaami. Akkuma sana bakka tokkotti seektarii tokko yoo tuqamee wanni kun walitti hidhataadha. Namni kamiyyuu waliin socho'a waan ta'eef wanni siif argame tokko ati yoo galii argatte galii sana namni argate jechaan kiisiidhuma keessa kaa'ee yookaan immoo akkuma dhagaa lafa kaa'ee dhiisa otoo hin taane waan argate sun dirqama kenna. Maaf kennaa sarviisii barbaada, uffata barbaada, tiraanspoortii barbaada, gizee kana barbaadu sun nama biraadhaaf geessee kennaa jechaadha. Kanaaf namni tokko argate namni biraas akka argateetti hojiin akka uumame tokko uumame nama biraati akka uumameetti walaa caalu malee kana argisiisa. Qonni fakkeenyaa fi namoota miiliyoona 2 ta'aniif hojii akka uume seektarri yookaan dameen tajaajilaa gara miiliyoona 1.8 akka hojiin uume gama indaastariitiin namoonni 900 ol hojii akka argatan keessumaa immoo hojii uumuu biyya keessatti dhibbeentaa 13 dabalu akkasumas immoo kan biyya alaa gara dhibbeentaa 27 dabaluu kan jedhu kaasaa turaniiti. Mee isa lakkoofsota amma jedhamu kana irratti isin reaakshiniin keessa yookaan yaadni isin qabdan maali? Hojii uumuu parsantii 13 dabaluu kan jedhu kuni uummanni Itoophiyaa parsantii guddaadhaan dabalaa deema. Fakkeenyaaf bara Haile Sillaasee ta'uu fudhannee averejjiitti miliyoona 26 jedhama. Bara Dargii immoo miliyoona 47. Bara mootummaa isa duraanii yookaan Yaadig on average naannoo miliyoona 110. Bara ammaa kana immoo gara miliyoona 140. Projekshinii isaa waggaatti parsantii 3 dabala. Fi isaa oliin dabala. Population pressure jira jechaadha. Dimoogiraafii isaa olaalle immoo gara parsantii 70
dargaggeessaa fi warra oomishuu hin dandeenye. Kuni maal argisiisa? Kan oomishu nama tokko kan itti fayyadamu immoo yookaan abbaa manaa hojjeta yookaan haadha manaa hojjeta. Warri kaan immoo isumaan hojjete kana sheer godhatu jechaadha. Warri isaan kun nama tokko qofa eeguurraa gadi ba'anii akka isaan hojjetan. Duuba immoo population pressure duubaa dhufe kun hojii uumamee carraa hojii uumame kanatti gara hojiitti galee hojjetuudha qaba. Namni tokko gisee hojjetu ofiif qofa hojjeta miti. Biyyaaf hojjeta. Maal jennaani nuti kun akkuma kubbaa miilaa biyyi fi biyyi taphattu suni ikoonoomii irratti anatu sheer godhataa addunyaa wal lolti. Nuti wal ilaalla malee warra nu lolan yookaan immoo warra nu mo'uudhaaf dorgoman hin ilaallu. Faranjiin immoo eenyummaa jiraa jetti wal duuka taphatte akkuma taphattoota kubbaa miilaa. Kanaaf gara sanatti yoonnaa ilaallu hojii haaraan uumamuudhaa jiru kuni isa kana rakkoo unemploymentii furuu danda'a. Unemploymentiin rakkoo gurguddaa fiduu danda'a. Fayyaa namootaa irratti sadarkaa maayikirootti sadarkaa maakirootti sana uumuu danda'a. Inni biraa immoo waa'ee liqaa wal qabateetu waan ministeerri muummee kaasaa turanii liqaa wal qabatee liqaa biyya keessaa malee liqaa biyya alaa baay'een akka hin jirre isumatti jiruyyuu ammeentaansaa akka gadi xiqqaataa deeme baroota waggoota 5 darban kana jechaadha kan isaan kaasaa turani. Akkasumas immoo liqaa keessaa konseeshinaal yoo ta'an koomeershaalii tokko doolara tokkoyyuu hin fudhanne liqeeffannee kan jedhudha kan isaan kaasaa turani. Waan kana maal jechuudha koomeershaal loonii hin fudhanne jechuun kun yookaan koomeershaal loonii numti kuniyyuu dinagdee irratti dhiibbaa akkamii qaba? Maaliif immoo mootummaan waan kana keessa galuu dhiisee maal ilaaleetu? Mee isin akkamitti ilaalta akka ogeessaatti? Koomeershaal loon jechaan intarestiin isaa yookaan dhala kan kaffalchiisu. Pirinsipaalii fi intarestii kan kaffalchiisu haadhoo fi dhala kan kaffalchiisu jechaadha koomeershaal loon jechaan. Irra caalatti wanni koomeershaal isa godhu woolid intarestii reetii gararraa yoo ta'e intarestii reetiin isaanii hayyi yoo ta'an akkasuma yeroo ati itti kaffaltu yeroo dhiyoo yoo ta'e koomeershaal jechaan namni sun bu'aadhaaf kan inni si liqeesse malee siif miti. Kan inni liqeesse biyyi kee haa guddatu biyyi kee haa jijjiiramuudhaaf miti tokkoffaa. Profit oriented waan ta'aniif bu'aa isaanii qofa xiyyeeffatu. Gaafa koomeershaal loonii kana fudhatan immoo biyyi keenya fakkeenyaaf amma oil price shockii nadaajiin biyya alaatti dhufu yoo gatii isaa dabalee innaa sana ikoonoomii biyya keessaa rakkoo akka COVID-19 fannaa ture ikoonoomii biyya keessaa guddinni isaa innaa gadi bu'u guddinni ikoonoomii sunii gadi bu'eera taanaan dandeesseen kaffaltu. Fakkeenyaaf amma Itoophiyaan bara 2014 kana fudhattee turte yuuroo boondiirraa. Yuuroo boondiirraa kan fudhatte sana 2018 fa'aa 17 fa'aa rakkoo siyaasaa haa ta'u Itoophiyaa keessatti kan ture irraa kaka'ee kaffaltii sana hin dandeessu jedhamee haayi dabti distireesii keessa galte. Biyyoota faayidaa ofirraa kaffaluu hin dandeenye jedhanii sodaataman keessa galte. Sababni isaa yuuroo boondii yookaan immoo koomeershaal loonii bara sana fudhatame. Irra caalatti immoo industiriyaal paarkii fa'aa ittiin ijaaruudhaaf yeroo sana. Akkasumas immoo hidha haaromsa guddicha sanaaf kan fudhatame yeroo sana. Dhiibbaa akkasii kana yoo konseeshinaal ta'e immoo intarest reetii hin qabuyyuu ta'a. Aid jedhama gargaarsa. Pirinsipaalii qofa kaffaltaa yookaan immoo intarest reetii isaa waanuma ijoo isaa isa jalqaba fudhatte kaffalta. Yoo miliyoona tokko fudhate miliyoonuma tokko kaffala. Yookaan immoo intarest reetii isaa baay'ee gadi bu'aadha. Kuni maaliif fayyada? Biyyi keenya kan ishii fudhatteefi nyaatuuf dhuguudhaaf qofa otoo hin taane yookaan immoo investimentii irratti arra fudhadhuuti boru oomishiti boru kaffali. Kanaaf yoo kan fudhatame sun liqaa fudhatame sun investimentii irra naa oolee investimentii sun immoo efficiently produce ka godhu productive investment yoo ta'e kaffaluu hin danda'amu. Liqaa kana fudhattee too'ee oomishuu hin dandeessu yoo ta'e haala garaagaraatiin oomishni sun duubatti harkifata yoo ta'e kaffaluun dirqama. Kaffaluun dirqama. Kanaaf kaffaluu irratti waan rakkisuu fi liqaa biyya alaa kanaa koomeershaalii ta'uu hin qabu jedhee. Idaan guddaa ta'uu isaa miti sodaachisan. Kaffaluu danda'uudha malee. Guddina isaa yoo ilaalte amma fakkeenyaaf Jaappaan parsantii 200 idaa ofirraa qabdi. Ameerikaan parsantii 120 idaa ofirraa qabdi. Kaanadaan 110 akkasuma biyyoonni baay'ee isaa gurguddaa ofirraa qabu. Itoophiyaa yoo ilaalte garuu parsantii 42. Kana keessa immoo liqaan biyya alaa parsantii 28. Inni iyyuu immoo parsantii 28 kanarraati gara gadi irrateera amma. 28 kun xiqqoo daataa waggaa 4 duraati.
Kuni baay'ina isaa otoo hin taane kaffaluu danda'udha. Amma fakkeenyaaf namni tokko hiyyeessa yoo ta'e, namni tokko sooressa yoo ta'e, inni tokko bajaajii qaba inni hiyyeessi, inni sooressi immoo makiina tasaabii qaba. Baankiin eenyuuf irra liqeessa? Isa tasaabii qabu. Akkas jechaan isaan guddaa fudhatanii deebisanii kaffaluu danda'u. Ikoonomiin isaanii baay'ee biyya alaatti erguu danda'a. Foreign currency generate gochuu danda'u. Itoophiyaan immoo kana generate gochuu hin dandeessu, kan ishiin dandeessu waan muraasarraayi. Irra caalaatti wanti nuti oomishnu biyyuma keessatti fayyadamneef kan akka bunaa fi kan akka caatii fi kan akka manufacturing sectorii keessaati amma muraasa biyya alaatti ergina malee. Kanaaf ekspoortii keenyatuuni rakkina qaba. Ekspoortii kan nuti goonu foreign currency kan ittiin generate goonu kuni rakkina qaba. Kanallee muummichi ministeeraa bara kana parsantii ekspoortiin gara biiliyoona 11 ta'eera. Amma kana ekspoortii goone compare naa goonu biyyoota baroota darbe faana gadi bu'aa otoo hin taane ol kaadhaa jedhaniiru. Gara fuulduraatti kuni humna ittiin kaffaluu akka Itoophiyaan qabaataa jirtu. Wanni liqaa biyya alaa kanarratti yeroo baay'ee falmisiisaadha. Garuu namni maaf liqeeffata, biyyi maaf liqeeffata yoo jettee ilaalte amma mammaaksa tokkotu jira. Aannan arfaasaa dhufaa, boqqolloon birraa dhufaa, eessa abbaa kootii fidee walitti fidee ilaala. Jedheetiin inni sirbaan yookaan geerraraan hawwee dhiisa. Amma bara isa ammaa kana sababa financial sectoriin jirutti hawwitee dhiisuu hin dandeessu. Amma Itoophiyaan dargaggeessa qabdi, dargaggeessi immoo birriin qabu yaada qaba, humna qaba, barnoota qaba. Warri isaan sun immoo birrii qabu. Kanaaf waan kana ittiin fonqolchuufi. Fonqolchuu yoo jennu achii fiddee har'a ittiin hojjettee borummoo gisee ittiin bu'aa irraa argattee deebistee gara kaffaluu. Fonqolchuu inni jedhu kuni leverage inni jedhu amma baadiyyaa keessatti namni tokko dhagaa innaa garagalchu. Dhagaan sun yoo sitti guddatee muka jala keessa mukaan garagalchita. Maa jechaadha humna sii dabala jechaadha. Yookaan immoo nama biraatiin koottu nafaana garagalcheetta. Namni biyya tokko liqaa innaa fudhattu koottaatii wal faana garagalchinaa. Natti ulfaateera. Har'a ittiin socho'uu, har'a ittiin humna namaa nan qaba. Yoo lafa taa'e oomishiin ta'a. Yoo lafa taa'e rakkoolee adda addaa uumuu danda'a. Yoo lafa taa'e biyya biraattan asii eegganne waan ittiin jiraatu dhabe biyya biraan deemaadha. Biyya biraa gaafa deemte immoo fakkeenyaaf yoo South Afrikaa fudhannee biyya lammiileen keenya achi jiranii maa nutti dhuftee jedhanii namni biraa lammiin biraa ofirraa si dhiiba. Kanaaf yoo lafa taa'e isaanis si liqeessuu barbaadu ittiin hojjedhu achumatti nurraa fa'a akka jechuuti. Biyya isaanillee dhaqee karaarraatti yoo kufee rakkoo nageenyaa yoo ta'e isaanis sodaatu waan ta'eef si liqeessuu isaanii kana kanaaf biyyoota addunyaa dhaabbilee addunyaa faayidaa qaba. Kanaaf liqeen haafu jechuun hin danda'amu. Biyyi kamiyyuu numa liqeeffatti. Garuu wanni ilaallamu ammam fiiskaal ispees jedhama gisee tokko tokko. Fiiskaal ispees jechaani ammamtu na hafe an biraa dabalachuudhaaf. Yookaan immoo namni tokko innaa makiinaa oofuu ammamtu na hafe achi keessatti nadaajiin jedhee lallataa deema miti. Otuma deemu Adaamaa irraa Finfinnee dhufuudhaaf otuma deemu yoo waan xiqqaa baatee jira ta'e karaatti warratti dhume dhaabataami. Baay'ee liqeeffadhee kaffaluu yoo dadhabee biyyi keenya kaffaluu yoo dadhabdee karaatti dhaabatti. Yoo karaatti dhaabatte immoo rakkoo sana kabiraallee wal fakkaatee fiduu danda'a. Kanarraa wal qabatee 2023 Itoophiyaan yuuroo boondii 33 miliyoonii hin kaffaliin irra dabartee riistiraakchar gochuun kanaaf barbaachise. Muummichi ministeeraa keenya akka kaasanitti deebti riistiraakchar amma ka kaffalamu yeroo biraasii kaffala. Yuuroo boondii ka turedha irra caalatti sun koomershaalii ture. Sanaaf amma sana fudhataa hin jiru doolara takka fudhataa hin jiru jechaani riiskii ka fideyyuu isadha. Kanaaf isa xiqqeessuu qabna. Isa xiqqeessuu qabna. Isa rakkoo kaffaluu dadhabne kana xiqqeessuu qabna. Amma yoo concessional ta'e kan irra caalatti concessionalii liqeessu IMF, World Bank gisee tokko tokko immoo kan akka Paris Club jedhamu yeroo baay'ee isaanillee commercialidha iyyuu kan akka IMF, World Bank kun irra caalatti bu'aa miti kan isaan barbaadan. Kan isaan barbaadan yeroo liqii sana kennuudhaaf illee structural reform yoo barbaadan iyyuu bu'aa miti. Bu'aadhaan miti isaan irra caalatti biyyattiidhuma ikoonomii deeggaruu waan barbaadaniif akka IDTs kennu garuu pirinsippaaliin akka deebi'u barbaadu gisee tokko tokko immoo deet inisheetif waan jedhamu akka dura kaase highly indebted poor countryidhaa fi hin dhiisuuf gisee tokko tokko haala ikoonomii isaanii ilaalanii irra darbuuf yookaan hin dhiisuuf yookaan kaansil godhuuf.
Haa ta'u malee akkuma keenyatti otoo hin taane akkuma biyya Sab-Saharaan Afrikaatti iyyuu gara booda kana bara 2012 irraa kaasee daataan akka argisiisutti dabalaa jira. Sanaan dura garuu waan dhiifamaa fi irra tureef liqaan kun irrataa tureera bara 2012 irraa kaasee amma 2010tti fa'aa hir'isaa tureera. Liqaa biyya keessaa kanaan wal qabatee amma fakkeenyaaf akka isaan kaasaa turanitti baankii biyyaalessaa irraallee akkaan fudhanneedha kan isaan kaasaa turanii kanaan wal qabatee maal jettu? Mootummaan dura naashinaal baankii irraa fudhata. Naashinaal baankiin baankii warra kaan yookaan immoo faayinaansii yookaan immoo birrii serkuleet godhu gabaa keessa birrii naanna'u hunda isaa kan to'atudha. Riizarvii baay'ee achitti kuufatee qaba. Kanaaf naashinaal baankii irraa mootummaatu irra caalatti fudhataa ture. Amma garuu mootummaan sana dhiisee jedhe. Dhiisee jechuun maal argisiisa? Naashinaal baankiin baankota warra kaanitti tireejarii biilii irraa bitee birrii isaanii gallakkisuu danda'a. Sanada gurguree baankota warra kaanii gallakkisuu danda'a. Naashinaal baankiin nama dhuunfaa liqeessuu hin danda'u. Baankotaaf, koorporeet orgaanaayzeeshiniidhaaf liqeessuu danda'a. Ennaa sana maal argisiisa? Baankonni yoo loonii argatanii maal godhuu hin liqeessu. Namoota dhuunfaadhaaf biizineesiidhaaf liqeessu. Biizineesiidhaaf ennaa liqeessan immoo investi godhu. Investimentiin immoo the most dynamic component of GDP jedhama. Maal jechuudha suni GDP baay'een isaa kan inni dabalu kan inni hir'isuu danda'ullee biizinees saayikiliin kan inni uumamuu danda'ullee investimentiidhaan jedha. Investimentii sun immoo isa dura jenne suni hojii uuma. Kanaaf mootummaan naashinaal baankiidha dhiiseera jechuun liqii fudhatuu hin dandeessanii warri hojii uummatuu barbaaddanii warri liqii fudhatuu barbaaddanii warri gara hojiitti deemuu barbaaddanii amma meedaa dura jenne suni meedaan taphaa mijateera. Fudhatu garuu immoo fudhatu naannoo akkanumatti fudhatu otoo hin taane wanni suni ammam naa galcha. Ammam yoo fudhadhe ani humni koo ammam danda'a gabaan biyya kanaa maal barbaada. Akkanumatti fudhatuu hin dandeessa waan jedhameef otoo hin taane namni oomisha isaa sana laallatee gabaa laallatee fudhatu. Waa'ee qaala'insa jireenyaa irratti ministeerri muummee waan kaasan jira. Qaala'insa jireenyaa kana keessatti waan baay'ee hojiin akka hojjetame akka hir'ifamuun illee danda'ame garuu immoo imported infleeshiniin akka jiru kaasanii jiruuti. Waan kana hir'isuudhaaf sadarkaa jireenyaa hawaasa keenyaa wal guddisuudhaaf eenyurraa maal ta'e gamaa maaltu hojjetamee mee yaada asirratti maal qabdu? Infleeshinii hundee dhabamsiisuun hin danda'amu. Keessattuu biyyoota guddataa jiran akka Itoophiyaa kana keessatti infleeshiniin ni uumama. Infleeshinii hammamtu rakkoodha ka jedhu malee infleeshinii bu'aa qaba. Parsantii 3 yoo ta'e biyyoota guddatan keessatti parsantii 3 yoo ta'e rakkoon qabu jedhu. Nuti immoo parsantii 3 yoo ta'an taane parsantii 10 ikonomik girooziin Itoophiyaa parsantii 10 amma ta'ee jirutti infleeshinii parsantii 10 yoo ta'an hin caalle ta'ee gaariidha. Garuu sanaa ol yoo ta'edha. Yoo sanaa ol ta'e malee infleeshiniin rakkoo akkasuma hin qabu yoo baay'ee dabale malee tootaalii infleeshiniin hin jiru yoo jette immoo hojii haaraa uumtu kana hin uumtu hojii haaraa uumte jechaan dimandii uumte jechaadha dimandiin uumameera taanaan immoo dirqama gatii asii olee dhiiba yoo oomishte ati oomishte real outputiin money follow caaluu qaba real outputiin ati dhugumaan argamsiiste dhugumaan waan ati value add goote yoo dabale oomishi sun dabale supply'n dabale. Kanaaf yoo inni baadiyyaa jiru inni magaalaa irra jiru hojii irratti yoo hirmaate hojii irra caalatti immoo hojii bu'aa argamsiisuu irratti yoo hirmaate infleeshinii hir'isuu irratti gahee qaba. Gama mootummaatiin. Gama mootummaatiin fiiskaal poolisii fi moonitarii poolisii waan jedhamu jira. Karaa kana irratti mootummaan cimsee hojjeta jedhee sanan yaada. Inni tokko fiiskaal poolisii naannu baajatamaa dhiyaate kana irratti karaa sana hojjetu ka jedhudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin marabbaa keenyaa hangammaatti ture kana fakkaata ture waan waliin turtanii nu hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Ayyuu saayinsii diinagdee obbo Olifan Adaana waliinis turtiin goone kana fakkaata. Maqaa daawwattoota keenyaatiin isin galateeffanna waan waliin nu faana turtaniif galatooma.